Denechuun bakka san denechuun dirqama barbaadu Ayyaayye akka sirriitti biyya nagayaan jiraadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota kan jirtani baga jiraatan nutis jirra alhamdulillah kun as keenyee bakkuma jirtan salaamtaan kiyya ta'onni irraa maditee isin biraa geessu jecha kunooti dachaa dhufne ana bardaada wardaan mee salaamtaa gardura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtani hordoftoota fi kabajamtoota kan akkam nagaa qabdani jirtani jajjabaatani isin jecha kunoo anis numan jira. Kunoo fatee hanga deebitee aldhallee na biratti dhuftee nuyaasiin yaanaa naan jiru jirti. Bakkee teenyuun qabdu wardaati jaa bilaal kee ala taa'ee atis garaan siin taa'u atis garaan taa'u garuu wardaati jaa kophaa deemuun ta'e waan takka faayidaan qabu harki takka xuriin baasu jettee Oromooni kophaan deemtus laffaate garaan si gubatee dadhabdee galuu jirta nin harka saniif wardaati jaa balloonis dhufu jira. Kaane gaara san dhayne gaara isin akkas mucaa godhu jirtu san balloon ni beeka. Ati amma mana si dhayxee mana si jala buluu jirta. Isin intalti sammuun shaatira. Isin shaatira sammuun si waan dalaytu biftu ni beeyta. Biftu mana si amma yeroo kana mana si hungaltu. Gurbaa si harka jira. Gurbaa bira kuttee mucaa isaatillee fuutee kunoo gaara keessa deddeemu jirti. Gaara san ni beekan jetteeti dhugaa wardaan hin beektu. Anis hin beeku balloon ni beeka balloon ni dhufu jira gaara sin baana akka garaan biimna fideetu ilmooti ya rabbi ranaadha bugaa inshallah rabbiin walaa faannu afi jennee nutis balloo eegu jirra garuu waa takka takka dhaamsi takka takka asirratti barbaachuu feena wardaati garaa hidaddu waa takka daddeemtes oolaa biftu jala taa'u keessis qabbana qofa jirtaa malee waa takka godhu jirti. Bilaal kee waa takka hin ta'u biftuun bilaal kee waa takka goote jennaan lubbuun sitis injiraatu si lubbuun injiraatu as keessa akkam injiraatti injiraatu tana sammuu teetitti qabaddu taa'ati garuu deemte naguma rabbii olaasi jala taa'an buliin qabbana qofu jirta waa takka godhu jirtu ammas kophaate deemin warda kophaate deemin intalti shayxaana amma ilmoo fi jaarsa keessa harkaa qabdi sitti ammas situ hafee fi siillee maraachisu deemti. Naguma rabbiin indaddeemin kophaate waa takka nan gootu nan maraachitu siiriin isii sun annan maraachitu jeetu ban dhaqee olaashillee qaqqabatu jira qabatee nan maraachitu miti. Umnaan deemutti jirtu intalti wardaani beeyta. Intalti aqliin deemu jirti yaaboo narra. Umnaani fi aqlii miti si waan deemu jirtu waan godhattee deemu jirti. Hoolaati jebiraa'u dhaquu hin dandeessan naan jettee hin gadda ni beeytaami. Hoolaati jebiraa'u geewuu hin dandeessu hoolaa biyya. Hoolaati jebira geewuu dhiisaati balbala okiyyaa harkaan qabadda jetti waan isin dhufuun ilaaltanii hin jetti. Balbala irratti illee godhatteen isa isheen. Maa hin godhanne namni waa godhu kan ni beekta. Namni waa godhu yaa wardaatti saleefoo kanaafin sinjaa. Waan shayxaanaa inni toltiif bakka hundattuu ni taatiif ishiidha. Saniifin sinjaa akka baateen deemin obboleetti tiyya. Intalti jaarsa keetti illee dhamaastee wallaachitee maraastee jirti. Maraastee jirti jaarsa keetti maraastee jirti. Jaarsa dhiise ifii quban qabdu. jaarsi kutee barga ishii akka godhu beekan ilmuma tanaan nama raachee na gusu jira malee. Ilmoos waan akkas gootee fi waan biraati miti. Wardaan haa maraattu fi bilaal fuutee akkasitti maraachee shaararra huccuu sinasiisee sari'uun oolu naan jettee atti dhaaddatte. Inshaallah bismillah rabbiin si bira jira. Ilmoon tun makluuqa malaayikaatu cinaa dhaabbata. Waa takka godhuu hin dandeessu. Niin gubaa maal jettee qoshaashaa olii gurtee shiddusanis bilaal gaafa gubtee teetuun maali? Lubbuun teetuun akkam. Ilmoon tun dhiiga qabdi. Nin jiraata si fakkaata. Sitti hin fakkaatin biftu dhaggeeffadhu. Olaa kiyya qabachuu hin dandeessanii balbala kiyya ba'uu hin dandeessanii. Ishii wayi qabdi wardaan maan qabdu. Ati jaayifattee jirti. Meeshaa jaayiza godhattee qabdi. Isin jaayifattee nutis gaa. Rabbi qabdi wardaanis. Isin rabbiitiin ni qabamta. Bilaalis haadha bira ni deebi'a. Tana murteessi atillee. Har'a gololchaas hin beeku. Mucaasaa akkasitti mujjira. Abbaa barbaada maal taate? Silaa quba qabaatee usaa akkanatti? Silaa quba qabaate abbaan gaa bineensa alattu. Ilmoo amma gololchaan xiqqoo sammuun isaa silaa fayyaa taate. Bilaal isaa akkasitti dhiitaa karaarra deemu. Bilaal isaa harma gaafa ilmoo isaa akka fedhu nuuf beeka. Shaararraa namni tokkotti hayyamuu didee ilmoo isaatiif hayyamee shaararraa inni galche sani bilaal isaati. Qushaashaa san keessa isaas si galche mucaan kee. Gaafa fayyaa dhabee sisuma galchee bara. Nama hundi didee. Meeshaan hundaa'u silaa bilaal keessaa silaarra isaa fi gaaree wardaa maal taate? Attaa isaatu odoo ta'uu baate har'a ilmoon gaafas shaararraa wardaa quba qabaasaa gurbaa kun yoo biftuun gaara san irraa lafa gabbuu jettee bororee nama gabbuu nama barochuu ishii jala deemee kan turgeeffuunfatu moosi godhu. Yaa Rabbi inshaallah waan har'aatii abdattee godhattee deemtuun san si harka rabbinaa balleessu ilmoo namaa harka irraan kaayin.
ati bineensa waan namaa miti Rabbiin ilmoo namaa kan addunyaa ishii saaxilu. gaafa immoo biiftu qabamtee nu harka deebite teeta nan beene makluuqa akkas goggortu san gololchaan gaafa baree Odoon gaafa waraana sana achiin ishii dhabamsiise. gaafa bayyanatee san akkamsi godhamee gololchaanu jaalalteetiif akkana godhachuu jiraasee ta'ati waan gootees ni beeyta jaalalteetiif akkana godhachuutti hin jiru gololchaan akka saree maraateetti jedha akkatti akka saree maraateetti nama jala fiigee wajjin nama fuunfatu. garuu gaafa abbaanis bayyanate sidisuus hin taa'u maaliif ilmoo isaati har'a namni ilmoo isaa garaa jabeenyaan akkasitti dhidhiitaa kanarratti noof jaalatee miti ati immoo jaalala keessa itti fakkaatee har'a akkasitti guddattee akkasitti dachi guttee deemu jirta sitti hin fakkaate hanga wardaa garaa guddee inshaallah sirraa kafalamuu ta'a sirraa kafalamuu ta'a. Gubatuuf teessi amma dura ilmooti toobadde jetteeti jaabi nadhiisa jetteeti taa'e toobadde dhiise waan kana jettee akkasitti waywaatte si gadhiisan. Manguddoon baatee kadhatanii fi bal'oo fa'aa hunda galtu hanga bahar fa'aa. Arraan tana duba gootisni akka deebisi. Manguddoo kadhatanii fi isbii kadhatanii fi dhiifama godhanii ramadaana rabbii. Arraan tana maatti si deebisee kanatti najisni hin xaaramu hojii seetti deebitee jirta. Bismillah suma eegalee waan kanas simboodaan ballattee jirti saniifuu inshaallah mucaa wardaamu harkarran kaa'e siimeen hin jira qaallitti mucaa wardaa harkarran kaa'e balloon ni dhufu jira maaliif jettee dhiitu kophaa yoo ta'e bakka isa hin beeku anis ati sin beektu isaa beeka kophaa ta'e hin deemin kophaa hin deemin na yaami si wajjin hin jira balloo yaami ni jira si wajjin deemna kophaa hin deemin takkitti si haafteefi sis dhamaasee agalchitu manatti biiftuun ni qabamti akka ammaan jamte sanii miti. Garaa akkasii amma ni hanjamtimi boruus ni beekta gaafa isiin qabamtee harka keetiin ibiddatti qabsiisu teessaati. Ganaa maaliif waan ishii godhee miti barganan ishii godhuu deemu. Silaa gaafa ableen jirte san sirriitti bakkeessa jirte wayyaa. Balloon gisee hunda mashquulaa irra kam islaamee. Balloon mashquulaa fiigileetiin jira balloon dhufu jira karaan fagoodaan ni dhufa. Cinquu jiranii gaafara keessatti nan mootii jira. Kanaaf fardida ilmoo fardida. Lubbuu ilmoo tanaatti fardida irraa nagaanatti dhufa. Balloon dhufu jira daawwattootaaf hordoftoota nuti bakka san beennu gaara san balloo beekaa garuu biiftuun har'a ni qabamti inshaallah ni rabbiitiin ni qabamti. Ati rabbii keetti kannatteemi kalas ni qabamti biiftuun gaafa biiftuun qabamte immoo biiftuma malee ilmooti iyallee yoo rabbi lubbuu naa baase naa baate naa bahu baattu makluuqa dilita kan qabu mucaan ni baha inshaallah garaa kiyya dhadheetiin du'aanuma dhabanii miti inuu barta namni jeessa karaa laafadhaa karaa gabaabadha ture laala duraan ganda keessa deemnee barbaadu jira walaa ballo walaa ijoolleen hedduu barbaadu jirti ganda keessa amma immoo gaara baafattee jirti. Gaaruma san bal'oo yoo Bilaalii fi godhachaa gaara galfattee jirti. Gaaratti ka hinaaftu. Egaa gaara gatte tolchitee obiiftu. Gaaruma sanaa teessu gaamee gaaruma sanaa teessu. Akka sirriitti daawwattoota kiyya moolaan dadhabama jirta. Laa dadhabama. Mee ijoollee bana akka sirriitti daawwattoota kiyya bal'oo dhufee fakkaata. Garuu biiftu akka garaan nu uwwee kanatti. Ballo seeni akka garaan nu uwwee sanitti sirruu keenya. Ni ana ballo kalas ni ana. Ni ana kalas ni ana. Kalas video mana maal jira yaaboo ata video kanan tumu wada. Ni ana ballo. Ni ana barmee ballo lengista kasbiratti argamne jaaga hordoftoonni an garuu ati gaara keessatti wajjumaan jirra. يا ورد هذا اليوم تجي رايكم مكان ربي عمله شو ربي عمله شو أردت أبدا وتتكيا دعاء نقودا دعاء نقودا بكن لكن لا شيء جل تا نمت بنا خنا ورسين هلا سن الربا ونجرو من نمت والكيسة خلاص كنا أردت أبدا وتتكيا بلون ديمو ديمنا غارت ينبو ديمنا دعاء نقودا نمي نقول غار مثلا بلون يعني بيتامي دي بيتامي لا سن غار بينا خلاص أردت Bilaal Nagiyaan harkasitti taatee bisu jaa du'aa godha du'aa keessan hedduu nama fayyaddi amma balloonnis nama wajjin alannoo eegu jira kaanee deemna hanga gaara deemne waa irra geenye hanga isin ibsinu nu faana tura du'aa hin nu irraanfatina wardaan du'aa godhaa fi Bilaal si rabbi Nagiyaan haadee bisu jaa ilmoon tee rabbi nagaan si haadee bisu harka hamaa sirraa haa oolchu jaa du'aa hin godhaan ilmoon tiyya dhabamnaan du'a filadheetiin jiran illee. Du'uuna wayya. Akkasuma ilmoo teeti bara. Ilmoo dhabee maaliif godhaan duubatti hafaa ureen baragaa ilmaan kanaati nama ta'e biyya tana keessatti ilmaan dabucaan haqatu jira. Ilmoo teeti sin dabdu ilmoo teeti rabbiin
si harka deebisa. Intala sanis numa harka kaya. Rabbiin harka keenya nu haa kaa'u fide. Akkasii Mana hojjetaa meettoo ta'uu jechuun namni irratti jiraate. kala akkasii Maal hanga viidiyoo kaanii walii dhufnu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu bal'oo nu jarjarsu jira. Maaliif karaa jechuun bakka san deemee jechuun dirqama barbaadu Ayyee, ayyee. Akka qabna. sirriitti Saniif biyya. qabdanii. Nagayaan jiraadha. Eenyu haa ka'e nu uffate. Mukaasa kalaas.